Dhaabbileen siyaasa Oromoo deeggartoonni isaanii yeroo ammaa kana akka malee walirratti duulaa jiranii, wal dhiibaa jiranii, akka Jawaaritti ummata kanaaf maal dhaamtan dhaamsa kiyyaa? Oromoon internal civil war keessa jira. Gara fuuldura immoo kanarraa hammataa deema. Careful yoon deemin. Akkuma reefu jetti mootummaan tunis Oromoodhaan lolaa sireen isiin jajjabeeffattu hin jiraatu. Way osoo deessee haati marraa lama harmee marraa lama. Way osoo si deessee haati marraa lama haati yeroo lama. Doson dabin kapsora bidabete kapsora bidabete sabake Oromo damme sujal kabete beloite de bote rakate dabete kapso opsia ogogo opsia gerogo filfilera wala rigina bilisuma. Wake up, Roma. Wake up, Roma. Wake up, Roma. Wake up, Roma. If needed, mulla ta dukkanan tuban. Opsi alamigo. Oromia naga, Bali naga, Sai naga. Isinillee COVID irraa haftanii, anillee qaallitti makkalaa irraa hafe. Bagara binagaa wal wagarti. Baatii lama osoo danda'abiniin naanna'aa jira, odeessaas jira. Hedduu dadhabee Kanaadaa sababa barbaadellee irraa hafuuf hin ka'e. Viizaalleen turee dhufee garuu mootummaan teessanillee diddeen naa kennite. Hoggaan nan hafa jee kitaaba afaa gaafadhu immoo warri Ameerikaa warri Kanaadaa walitti naafa. Kanaafuu ka Ameerikaa dhayitee Kanaadaa yoon dhufne lammata garba maalii kan Atlaantikii kana ceetu jenna dursisee saniif hin dhufe. Bagan dhufee baga wal agarree baga nagaan neeyitanii siin jaa. Biyya tana Kanaadaa yeroo duraatiif biyyi faranjii ani yeroo duraatii dhufe I think Hoolaanditti aanee kana fakkaata. 2004 dhufe British Columbia. Samboda, I think I told you this story many times. 2005, nama tokko biyya tanaa isin beekun ture. Hoggaan dargaggoo jaarra jennee sochoonu tokko. 2005 hin dhufe for Christmas break. Hoggaan dhufe garbii tokko fan arge baana isaa dullacha wajjin. Achirraa kaanee I've been coming here every year. Last 4 years, I think magaalaan yeroo afurtii deddeebi'e tana qofa na fakkaatti. 2018 osoo biyyattiin deebiin asin ture. Kompiitaraan na yaadachiise gawa sarchii godhorra. 2018 yeroo mirkaanni jijjiiramaa ture sani as dhufeetiin ture. If you remember, I was very skeptical. Namni hedduunis mirkaana keenya irra bishaan qabbanaa'aa na ittiin jechuu ture. Skeptical. And I decided in this town to go back as well. Preconditioning Kenya to rest and to then I think 2018 case be a galemo be a rain duve. Saban duve lembegu. Walganye Marigone. Marie Sanati. I came again with a very depressed mood. As Toronto Gan Verovaye Namonile serious one serious into Pada. 2018 yeroo mirkaanni jiru sun maybe December akkas na fakkaata biyya rakkootti deemaa jirti civil warritti deemaa jirra ce'umsi kun gufateera hadiidarraa bayaa jira qabbaneessa hanimuun kun yaadumu real business haaseenu jeetu dubbachuu kiyyanii yaadadha 2019 immoo waggaa ibiddi hoo'een dhufe 19 or early 20s, I think, December or Kawarakasi Malena Fakat. Eros and Mo, Jaranis wal Jane, Duli Gudan Ragodameto Kondo.
guuza hedduu ture. Gaafasis akkam biyyatti deemu sanitti men deemi. Arrammoo dhufne. Warri as jirtan yeroo hedduu akkan jedhutti Osloo fi Torontoon hawaasa buleessa jira. Warra qabsoo Jabuutii, Hargeysa, Mogadishoo, Naayiroobii, Xaaliyaan, Saawudii hunda keessa dabree jira. Kanaaf waan siiriyaas ta'e waliin haasa'uun barbaachisaadha. Haala qabatamaa biyya saniitis, haala gara fuulduraattis yeroo fudhee isin hojii haasa'uun nuti hin deema. Qabxiilee hangammaa baatii lamaan dabreef marii bal'aa goone hawaasa addunyaa hawaasa keenya bakka adda addaa jiru wajjin gaafileen adda addaas ka'aa ture. Hamban barbaade olitti immoo namni keenya wal jidduutti waa'ee ormaa osoo hin ta'in waa'ee ofii waan kallattii ofii karaa itti deemuu qabnu bal'inaan mari'ataa jira. Torontoon irraa kaasuudhaan Kaanaadaatti sanboota biyya deebinee marii kana we will go to deep in it. Gadi bal'inaa deemnaa jechuudha. Kanaaf barsiisaa ta'uu hundarraa duraanii nu barsiifte illee jeenaa hamma tokko tokko waan hangammaa haasa'u lalbi giraafik bifa ta'een mariidhaafis manattis galtanii asittis mariidhaaf bifa ta'uun xiqqoo theoretical waan ta'e empirical waan ta'e xiqqoo tuttuquu yaala. Dhiifama naa godhaa barruu kana barreessaatiin jira. Wanni isaa hedduun afaan Ingiliziitiin qophaa'e. Konnetti naa godheerta. Okay. Qabsoon ammarra jirru tuni bakki ammarra jirru tuni beekuudhaaf if duuba deebinee xiqqoo lallaaluu qabna. Bakki waggaa 50 irraa 60 irraa kaanee fi bakki ammarra jirru dachiif samiidha. Haalli hawaasni keenya keessa jirus haalli biyyi sun keessa jirtus addunyaanis keessa jirtu jijjiirama guddaa qaba. Ka keessarraa eegaluun barbaada. Akka ilaalcha kiyyatti qabsoon Oromootuun gaafa eegalte 60 irraa kaasee hanga ammaatti gulantaalee taa'uu sadarkaalee 3 keessa dabarta. Akkuma sabboonummaa biraa yookiin immoo nationalist project kamiitu hawaasa tokko gabrummaan cunqursaan adda diige deebiftee roorroo raasu sirna siyaasaan hojii dabooti, hojii walooti, hojii guuzaati. Ummanni tokko waan walootiif guuza walii akka bayoo ka barbaadan taate waloo isaa deemsanii eenyummaa waloo isaa ijaaruun barbaachisaadha. Kanaaf gulantaan abboonni keenya dura godhan 60 irraa kaasee sochiin afran qalloo, sochiin Macaatuu Lammaa Saataatu, sochiin Baalee, raadiyoo Mogadishoo kun sochii revival jennuun takkaahuu hawaasa mataa isaa dadammaqsuuti. Kana keessa dabarre. Lammaffaa irratti uummata dammaqsitee immoo ijaaruu qabda. Organize godhuu qabda. Mataa isaatii fi jaarmaa caasaa itti godhuu. Mallattoo waloodhaa kennuufii qabda. Reconstruction phase kan jennu jechuudha. Reconstruction phase kan jennu fakkeenyaaf odaan amma namu bakka hundatti agarru kuni it wasn't there before 1960s. It was part of the nationalist project. Odaan hin jiru jechuun odaan ni jira. Garuu akka mallattoo Oromoo bahaa dhiyaatetti hin turre. The second phase is the reconstruction phase. Yeroo kanatti maal hojii oole? Mallattoo waloodhaa, aastoo waloo qopheessuu, qubee qoruu. Maaliif nationalism without language cannot be resurrected. It cannot be turned into a project. Kanaaf qubee qoruun hojiin Hayilee Fidaan Faashii Marashaffaa dalagaa turan sun hojii reconstruction keessatti agarru jechuudha. Jaarmaa siyaasaa fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo dhaabuun Oromoon Pan Oromoo Movement, Pan Oromoo Organization jaaraa deemuun barruuleen adda addaa kan bariisaa bakkalcha kan yeroo san jamaa turan kun bara san keessa ta'ee jechuudha. Inni 70s wanni hojjenne kan waan sammuu uummataa dammaqsinee gadi ijaarre san lafa qabsiisuun immoo 91 booda dhufe. 91 booda wanni dhufe maali? Oromiyaa gadi dhaabuun dhufe. Nationalism waggaa jennu takkaa'u qabsoo sabboonummaa waggaa jennu sabaa fi daangaa isaa walirratti tokko godhanii lafa kaa'u jechuudha. Kanaaf 91 irraa kaasuun waa sadii wanni gurguddaan Oromoodhaaf ta'e. Oromoon hojjetatte jechuudha. Tokkoffaan afaan barnootaa afaan hojii gochuudha.
Afaan Oromoo afaan barnootaaf afaan hojii gochuudha. This is crucial. Why? Sabboonummaan keessattuu carraa guddaa qaba sabni kun. Maas literacy fi mother tongue literacy yeroo tokko dhufe. Afaan ifiitiin barachuu fi bal'inaan barachuu. Isin ittiin dheeressu jechuun malee daataa isaa yoo ilaaltan sagaltamoonni yeroo lakkoofsa nama baratu hedduu itti dabalee fi dhibbantaan isaa hedduu itti dabalee fi kan baratu immoo jalqabumarraa ziiroorraa kaasee afaan ifiitiin itti baratu waan ta'eef booda waan dhaloota qubee jaamee gulantaa itti aanu kan booda haasa'u kana fiduu irratti itti taphate kana jaaruu irratti afaan ifiitiin barachuun shoora guddaa taphate. Lammaffaan biirokiraataayizeeshinii. Biirokiraataayizeeshinii jechuun Oromiyaa jaaruun bulchiinsa administreetii biirokiraasiin kun uumamuun piroojeektii saba jaaruu san hedduu hojjete maal godhe Oromoon bahaadhii akaabaa kibbaa dhufu caayaa takka jalatti regardless of what the system was caayaa takka tokko jalatti jaaramuunsaa eliitiin Oromoo baargeen akka godhu administreetii eliitiin marja akka godhu biirokiraasiin yeroo duraatiif namni Oromoo biirokiraasii keessa hin turre jechuun miti zamanaa Hayilasillaasiis tureera yeroo Dargiis tureera garuu waliin hin turre kanaaf uumee jechuudha. Kabiraan magaalomuudha. Urbanization. Yeroo dheeraadhaaf magaalonni Oromiyaa keessaa akkamitti akka ijaaraman maaliif akka ijaaraman ni beektan. Push factory ture. Namni magaalatti namni keenya magaalaa galuu xiqqaa ture maybe gara bahaaf naannoo tokko tokko yoo ta'e malee. 84 akka Awurooppaa irraa kaasee keessattuu immoo 91 booda magaalomuun hedduu dabalaa dhufe jechuudha. Kun hundi ummata dammaqe. Ummata aastaa waloo ilaalcha waloo seenaa waloo deebisee jaarrate kana afaan isaatiin hoggaa barsiifte biirokiraasii hoggaa jaarteef dabalatee immoo arbanaayiz hoggaa godhaa deemte konsekwensiin isaa 2018 jechuudha. Kana wanni qorannee 2018 tarsiimoo qabsoo yeroo baafnu wanni guddaan qorannee irratti deemne where are we waan amma isin jedhu kana qoranne. 2008 irraa kaasee hanga 2010tti qorannoof karoorri baasaa turre Oromoon akka sabaatti eessa ga'ee jira garamitti deemuu qabaa osoo hin ta'in eessa ga'ee jira kan jedhu advaanteejiin inni qabu jijjiiramni tiraansfoormeeshinii Oromoo keessa jiru maalirraa eegannee hoggaa laalle advaanteejii sadii agarree jechuudha. Tokko sabboonummaan isaa firummaa bira dabree aantummaa guddaarra gahuusaa saayikooloojikaal ta'uusaa. Lammaffaa eliitiin biirokiraatik eliit ta'e yeroo duraatiif Oromoo keessatti hin marju godhu. Yeroo duraatiif biirokiraatik eliit ta'e hin marju gochuusaa. Sadaffaa Oromoon akka dur kan baadiyyaa jiru osoo hin ta'in magaalomaa dhufuusaa wanne jechuudha. Kanaaf qabsoon inni dhufu kan maal ta'uu qabu? Tokko dhaloota qubee irratti hundaa'uu qaba inni. Lama magaalota jiddu galeessa godha ta'uu qaba. Sadi biirokiraatik eliit mobilaayiz godhuu danda'uu qaba. Waan sadeen kana irratti hundanneeti EPRDF budii godhuu dandeenya jechuudha. Now waan sadeen kana irratti deemnee 2018 bu'aan dhufe. Qabsoo 70moota dadammaqsuu yoo jenneen qabsoo 80moota kan 60moota revival yoo jenneen kan 70moota reconstruction yoo jenneen ka 90moota immoo actualization yookiin immoo state formation implementation whatever one you choose yoo jenneen 2018 booda is a new phase. This must be accepted. Experience in Oromo waggoota afran dabramu keessa deemaa jiru is a new phenomenon, totally new phenomenon. Qabsoon sabboonummaa nationalist project kamiyyuu ultimately state power qabatee amala powerii sanii amala state sanii akka saba sanii ta'utti jijjiirudha. State powerii kana yookiin state mataa isaa jaarrata yookiin immoo state jiru qabata. After 50 years of struggle, waggaa 50 erga deemne booda saba dammaqsine, saba jaarre, kan jaarame san lafa qabsiifne aangootti bahuu dandeessu sochiin Oromoo kun jechuudha. Aangootti bahuun qabsoon nu qofa miti. Afrikaa keessattis Eeyyaa keessatti qabsoon bilisummaa hedduu godhan. Tiraajediitu dhufa biyya hunda keessatti waan ajaa'ibaati. Qabsoo yeroo dheeraa booda qabsoon sun waggaa aangoo qabatte booda rakkoo keessa seenti. Qabsoo qabachuun dhawaata sadii keessa dabruu qaba ture. Ascendance to power, consolidation of power and legitimization of power.
Aangoo ni qabatta. Aangoo qabatte san ni jabeeffatta kursii irra teessan ni jabeeffatta. Kursii jabeeffatte san halaal godhatta. Legitimize godhatta. Waanin sodaachuu qottu Oromoo qunname. Qabsoo ajaa'ibaa amma fakkeenya Gaanaa yoo fudhattan, with exception of very few countries, very few nationalist struggles, hedduun isaanii sirna alagaa ofirraa buusanit waa lama mudatan. Yookiin sirna abbaa irreetitti ba'e yookiin wal waraansa keessa seenan or combination of both. Oromoonis kan avoid gochuu hin dandeenye san keessa seennee jechuudha. We couldn't consolidate power and we couldn't legitimize power. Itti aaneetiin itti deebi'a. Kana eegan jeeboota santitiin deebi'a. Qabsoon Oromoo waggoota 50-60 dabre kana dhawaata afuriin dabartee revival, reconstruction, state formation or actualization, power ascendance in jail. Something strange happened more at the same time. At least qabsoon tuni mootummoota afur regimes namoota taayitarra jiran sun ta'in regimes afur keessa dabartee jirti. Zabana Haile Sillaasee eegalte darbuu keessa dabartee EPRDF keessa dabartee amma immoo sirna PP keessa jirti. Maaltu jijjiirame? Maaltu hin jijjiirame? What changed? What continued? This is very important. Yoo gara fuuldura gadi deemtu kana sirriitti ilaaluun hubachuun barbaachisaadha. Imperial kan jennuun sirna Haile Sillaasee yoo fudhanne Minilik irraa kaasee tarsiimoon ruling classii yookiin immoo warra aangoo irra jiru maali? Keessattuu Oromiyaa fi Kibba irratti warri aangoo irra jiru resource extraction irratti focus kan godhani. Tarsiimoon isaan itti fayyadamaa turan it was direct rule. Sirna naftanyaa kan jennuun sun ka hanga gandaatti gibiraas guuruudhaaf resource guru kana kallattiidhaan ruling classii sun namoota isaaniin wal fakkaatan erguudhaan extract godhu turan. Direct extraction. Zamana dargii yoo fudhatte it was semi direct. Zamana dargii akka duritti osoo hin ta'in hamma tokko Oromoonis birokraasii keessa bulchiinsa gargadii keessa seenuu eegalee jechuudha. Still direct but not so. Zaman EPRDF mau garum indirect. Zaman Haile Sillaasee more of French model or the state ni. Zaman EPRDF zaman Mallas ammo British model indirect model eegale jechuudha. Zaman PP direct itti deebine but with a very interesting difference. Zaman Haile Sillaasee it was direct rule by others. Zaman PP is a direct rule by your own. I will come back to it. Mootummoonni afran kun immoo Oromoodhaaf concessionii takka waa kenna ofirraa sosobaa turan afranu. Akkamiin sosoban? Imperial mootummaan nugusaa keessattuu zamana Xaaliyaan booda eega Xaaliyaan dhuftee Oromoon xiqqoo dadammaqee fincilee itti agarsiifatee booda state modernization keessatti eliitii Oromoo ilmaan namoota Oromoo jajjaboo barsiisuu, waraanatti galchuu, birookiraasiitti galchuu, assimileet gochuu, amaareessuudhaan ofitti qabachuu irratti hojjetee jechuudha. Elite cooptation was the concession. Maaliif Oromoo keessaa warra mataa ta'e yoon qabadhe mass revoltii ofirraan dhorgaa yaada ja'uun socho'u ture. It worked but it backfired. Haga duraa Oromoo gadi qabee booda garuu isteetichi Oromoon guddaa waan ta'eef sir guututti assimileet gochuu hin dandeenye warri immoo sirna sanarratti booda fincilee rakkoo itti uumellee warruma dura assimileet ta'e. Dargiin hoo maal Oromoodhaa wanni konsiid godhe takka wanni Oromoo ittiin sossobe maali? Gaafiin ijoon sirna Haile Sillaasee kuufte keessa gaafii lafaati. Gaafii Oromoof kibba laallattu. Kanaaf darguun lafti qonnaan bulaaf jechuudhaan lafa deebise. Gaafii guutuu sabaan deebifne garuu hamma tokko uummata ofirraa gadi gaggochuu danda'e jechuudha. EPRDF maal godhe? Mind you, I said nominal concession,
no real concession. Elite cooptation illee nominaalidha. Figurative fafakkeessa jechuudha. EPRDF maal godhe? Oromiyaa akka uumamtu ayyamuudhaan nominally self governance kenna. Dhimma afaaniitii fi dhimma aadaa irratti konseetti godhe. Xiqqoo ofirraa gadi qabu. PP no maal godhu jiru? PP direct rule through our own jedhee jira. Jallaa keenya kan jee nama lolchisu tokko. Duuba deebitee zamana Haile Sillaaseen hordofti. Elite cooptation irratti focus gooti. Qabeenyaa fi aangoo elitiidhaan raabsuu irratti fuulleffatte jechuudha. Repressive strategy isaanii hoo concession strategy isaanii agarsiisa repressive strategy isaanii hoo maal ture? Kan zamana Haile Sillaasee cultural marginalization maaliif warri Haile Sillaasee theory saba biyya tokko keessa sabni hedduun jiraachuu danda'u sabni hundi waliin cafallaqamee tokko ta'uu qaba yaada jiru waan deemaa turaniif there was significant cultural and linguistic marginalization and forced assimilation in ture. Extensive economic exploitation in ture yeroo Haile Sillaasee. Yeroo Dargii aadaan sabboonummaa dagaagsanii waan sodaataniif cunqursaan ni ture. Irra caala Dargiin kan adda isa godhu leadership elimination irratti fuulleffate Oromoo handle gochuudha. Haile Sillaaseen leadership cooptation irratti focus godhe. Hoggan Oromoo keessaa bahu leadership hoggaa jennu kan siyaasaa osoo hin ta'in ka amantii ka aadaa ka biizinasa ka opt godhuu sossobuu irratti hojjetaa ture Haile Sillaaseen. Darbuun immoo dhabamsiisuu irratti hojjeta. Zamana EPRDF garee tokkoon massive political domination irratti hojjete lammaffaa immoo economic exploitation itti deeme. PP'n immoo guutumatti Oromoo irratti mass repression deeme jechuudha. Jijjiirama kana agartanii miti. Afran jettuutti jijjiiramni jira. Wanni tokko garuu hin jijjiiramne wanni ajaa'ibaa. Hariiroon state Itoophiyaatii fi Ethiopian state fi Oromoo hin jijjiiramne. It remained constant. The only thing that remained constant over a period of 60 years, the relationship remained securitized. Maal jechuudha? Zamana Haile Sillaasee nama gammadaa jedhamu tokko yoo fudhattan yoo Rabbi umurii isaa dheeressee waggaa 90 jiraate. Steetiin Itoophiyaa zamana Haile Sillaasee gammadaa akka diinatti ilaalti. Tan darbuus akka diinatti ilaalti. Ka EPRDFis akka diinatti ilaalti. PPs akka diinatti ilaalti. Teestii godhuu dandeessa waan kana. Bakka wayii waajjira mootummaa federaalaa bakka tokko godhattanii namicha gammadaa jedhamu maquma waggaa laalu siistamni ri'aaktiin akka itti godhu baay'ee jijjiiramne. Zamana Haile Sillaasee akka gadi galootti akka farraatti ilaalama. Zamana darbu akka sargootti ilaalama. Zamana EPRDF akka shororkeessaatti ilaalama. Amma immoo akka shaneetti ilaalama. Is a label they give. State Itoophiyaa qofa miti kan Oromoo akka diinatti ilaalu. Oromoo akka nama gammadaa jedhutti immoo fudhatte immoo botaan mana jechaan jiru ani baay'ee gammadaa figurative name. Gammadaan zamana Haile Sillaasees ወታደር ኢትዮጵያ ስርነ ኢትዮጵያ ወጋላል ወሪፋታ ኢትደለና አከዲነት ይላል ዘመነ ደርቡስ ዘመነ ፒአርዲኤፍስ አመስ in spite of all these changes the relationship between Ethiopian state and Oromo remained securitized very peculiar particularly is peculiar amma yero sirni Oromo reconstruction ibra darbe waund darbe ango qabatu ragahette hariron Oromo fi state jiddu jiru securitized ta'ee dhufe jechuudha. Amma maaliif securitized ta'e kaje ullatti alaallu. Particularly kuma lama kudha saddeet booda hariiroon kun maal jijjiirame? Why it remained? This is very interesting. Ango ni dhuunfate sochiin kun dhufee dhiibee sirna alagaa buusee nama ofii sirna ofii kan jedhu irra kaa'e. Why?
angoo qabatee waa lama dadhabeen isin jedhe. Konsuleet gochuus hin dandeenye. Liitimaayis gochuus hin dandeenye. Konsuleet gara lamaan gochuu danda'a sirri tokko. Tokko humnaan gadi cabsee siree akkan sochoone abbaa siree irraatu hunda kabalee booksiin da'ee firraa jabeeffachuu danda'a. Yookiin immoo nu geessii itilleen turii jedhee waliin ga'ee deemuu danda'a. Sanillee konsuleet gochuu hin dandeenye amma sirni jiru. Liitimaayizeshiniis hin dandeenye haa liitimaayizeshiniis gara lamaan argachuu danda'a sirni tokko. Yookiin nama sana yookiin immoo sirna sanii yookiin immoo paartii sanii ol humni biraan jiru olaantummaa siyaasaa guddina diinagdeef security qabaachuudhaan hunda caalgochuudhaan liitimaasii argachuu danda'a. Yookiin immoo sirna dimokiraasiitiin filamee liitimaasii argachuu danda'a. Sirni ammaa kun pay attention to this because this is really crucial. Sirni ammaa kun sirna abbaa irree cimaas ta'uu hin dandeenye. Dimokiraasiitiin illee ce'uu hin dandeenye. Why? Maaliif jennee oggalallee jijjiiramni dhufe 2018 dhufe kuni it's a result of mass movement. Sochii ummataatiin kan dhufe. Sochii ummataa shoorri jaarmaa siyaasaa baay'ee xiqqaa ta'e keessaan dhufe. Sochiin ummataa immoo uumama isaatiin sirna ni guffisa, sirna ni jijjiira, harka ni micciira. Angoo garuu qabatee deemuu hin danda'u. Itoophiyaa qofatti miti, Oromiyaa qofatti miti, Suudaan laala waan ta'aa jiru. Suudaan haga tokko nuun inspire ta'an. Suudaanis Ijiptis hamma tokko keessatti warri Suudaan nuun inspire ta'an. Sochii ajaa'ibaa godhanii sirna Bashir nufirraa kuffisan. Waggaa lama gaditti deebi'anii harka militariitti deebi'an. Maas muumentiin poolitikaa jaarmaa poolitikaatiin hoogganamuu dhabuun paawar vookiyumii uumaa sirna abbaa irratti deebi'a. Maas muumentiin gara lamaani. Tokkoffaa ofii aangoo qabatu. Lammaffaa warra aangoo qabatu san immoo eemaruudhaaf. Eemaruu qofaaf miti. Faawundeeshinii illee ta'uu hin dandeenye. Diteelii keessan seenuu barreeffama isaanii dubbiftan. Lammaffaa kana Oromoon amanuu qabu. 2018 akka jaarmaatti qofa osoo hin ta'in saayikooloojikali osoo hin qophaa'in taayitaan aangoon harka keenya bu'e. Nu warra mormituu keessa ture dhiisati ijoolleen amma aangoo harka qabaniiru aangoon erga harka seenee aangoon harka isaanii seenuu namanne. Oromoon akkaataan itti kondiishin ta'ee gammaa deeme sirnaan loluu sirna irratti qabsaa'uu qofa waan ta'eef sirna taligee sirna saniin rakkoo ofii furachuu. Exercising power has been new to us and continue to be new to us. Amma learn gonna baracha de major right. The fact that power is new to us. Bulfamu male wal bulchines kabras bulchine wan bainef the daqinsi la consolidation if legitimization mudade. Kabira extremely high expectation without sufficient preparation. Mirkana kumula prasad de ture galaltan probably only can be blamed. How we gammachu fedi wagga shantama booda bakka tokko geenya ka jiru nus even sabni biralle mirqana guddaa keessa ture. Qophiin psychologically, organizationally, strategically nuti qabnu garuu baay'ee xiqqaatu. Sagaltamii tokko illee rakkoo kana nu mudate. Rooba guddaa hurii jaarte maagada baaftee roobni guddaan ati neegii yoo sin roobe maaganni xiqqaa yoo ta'e huuriitti seenuu deessi dachii jala balleessaa jechuudha. Nullee kan tun bira dhufe. What's the consequence? Consequence isaa mismanaged transition yookiin immoo ce'umsa intelligent ta'ee jechuudha. Oromoo keessattis contradiction wal dura dhaabbannaa wal faallessaa cimaa uume. Kan amma lolaa kuni bu'aa wal dhibdee siyaasaa 2018 sagal uumame jechuudha. Qophaa'uu dhabuun keenya maal fidee internal fidee san qofa miti. Sirriitti qophooyinee gahumsa jaarmaa qophaa'ina saayikooloojii aangoo dhufe san ufiifis ormaafis akka ta'utti kana lachuun takka kana dimokiraasii takka sirna abbaa irreetiin ittiin deemuudhaaf qophaa'uu dhabuun keenya humnoota alaatiin external forces jennu wajjin walitti bu'iinsa miti. Civil war amma Oromoon yeroo ammaa